Waraansi humnooti jeneraalota wallolaniif amanamoo ta'an kan Sudaan gidduutti sanbata darbe jalqabame guyyaa 5ffaaf roobii har'aas kan itti fufe yoo ta'u kunis addunyaan gidduu seenee dhukaasa dhaabiinsi argame hojiirra ni oola erga jedhame sa'aatii muraasa booda ture. Dhukaasa dhaabuun guyyaa tokkoof gaggeeffamuuf ture kun silaa gara yeroo dheeraaf waraana dhaabuu akkasumas gara marii dhumaarratti taasifamutti deebi'uuf hundee ta'a jedhamee yaadamee ture. Humni waraanaa Sudaan kibxata kaleessaa humni deeggarsa saffisaa morkataasaa ta'e kaayyoo namootaaf jecha dhukaasa dhaabiinsa labsame hojiirra oolchuu dhaabuusaatu lola guyyaa 5ffaa akka itti fufe taasisee jedhee jira. Gareewwan wal waraanaa turan guyyaa tokkoofillee wal waraansa dhaabuu diduun isaanii wal dhabdee yeroo dheeraaf sodaatame kaasise. Haleellaan walitti fufiinsa qabuu fi dhoo'insi guddaan kaartuum waaltaa naannoo mooraa ministeera ittisaa fi buufata xayyaaraa keessatti har'a dhaga'amuu danda'eera. Aarri guddaanis samii naannoo sanaa gugee ture. Lammiiwwan Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman mana keessatti qabamuun kan itti fufe yoo ta'u dhiyeessiin isaaniis harkaa hir'achaa dhufeera. Gama biraan gareen hakiimotaa tokko roobii har'aa akka jedhetti erga wal waraansi kun dhuma torban darbee ka'ee as lakkoofsi namoota nagaa ajjeefamanii gara 174tti ol guddateera. Gama kaaniin lola kanaan yoo xiqqaate namoonni 270 du'uu fi 2600 madaa'u dhaabbanni fayyaa addunyaa ministeera fayyaa Sudaan waabeeffachuun beeksisee jira. Lola kanaan walqabatee dhiyeessii ibsaa fi bishaanii bal'inaan addaan cituun ji'a soomana ramadaanaa akka rakkatan kan taasise yoo ta'u hospitaalonni irra caalaanis tajaajilaan ala taasiseera jedhameera. Jeneraalota olaanoo Sudaan lamaan gidduutti hokkara dho'een hospitaalonni kaartuum keessaa jeequmsa keessa bu'anii jiru jaallanne. Hospitaala daa'immanii kaartuum keessa jiru Ahmed Qaasim jedhamu keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa dhukkubsattoota kanneen kutaa yaala cimaa keessa jiran irraa kan hafe hundaa baasaa jiru. Dhiyeessiin jiru dhumaa waan jiruuf doktoroonni, narsoonni, dhukkubsattoonni fi firoottan isaanii guyyootaaf hospitaalicha keessatti qabamanii jiran. Kunis magaalaan kaartuum gara dirree waraanaatti ega jijjiiramtee booda. Kana malees hanqinni lakkoofsa hojjetootaa qorichaa fi oksijiinii mudachuun ibsameera. Hospitaalichi waan hedduun hanqinnisa mudataa waan dhufeef jecha doktoroonni illee dhiisanii deemuu isaanii Dr. Mohammad Al-Mustafa ibsanii jiru. Magaalaa kaartuumiif ollaa kataate Omdurmaan keessatti hospitaalonni gara 20 ta'an jiru. Kanneen ammallee hojjechuu danda'an lakkoofsa hojjetootaa gadaanaa ta'een yoo ta'u humnaa olis itti ta'uun ibsameera. Tajaajilli bishaanii fi ibsaa addaan cituu waliinis rakkachaa akka jiran doktoroonni dubbataniiru. Lolli akka tasaatti ka'e kun hakiimotaaf neersota hospitaala keessaa ba'uu dhorkee hojjetoonni biroos dhaabbilee sana akka hin geenye taasisee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti hospitaalonni kaartuum keessaa hedduun hanqina dhiigaa, meeshaalee dhiiga ittiin kennanii, dhangala'aan karaa hidda dhiigaa kennamu, meeshaalee yaalaa fi meeshaalee lubbuu baraaran biroon dhabuun rakkataa jiru jechuun gabaaseera. Waldhibdee guyyoota 5f magaalaa galma mootummaa Sudaan kaartuum keessatti uumameen booda paartileen wal waraanaan akka aangoo gadhiisan qondaalli koongireesii Ameerikaaf kamasaraa White House qibxata kaleessaa gaafataniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti humni Waashingtan kaartuum irratti qabdu daangeffamuu mala. Lolli kaartuum keessatti sanbata darbe miseensota raayyaa ittisaa biyya Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa kan hatattamaa gidduutti ka'e gamlameen pireezidaantii biyyattiif ittaanaa isaaniin hoogganamu. Dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif manni maree nageenya biyyoolessaa White House dabalatee haal duree tokko malee hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Kibxata kaleessaa immoo itti gaafatamtuun pireesii kan White House Karine Jean-Pierre waamicha sanarra deebi'anii dhiyeessaniiru. Kan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafate yoo qaamonni wal waraanaa jiran kana dhaggeeffachuu baatan bu'aansaa maal ta'uuf deema jedhee gaafateef waan jedhan hin qaban. Akkuma beekamu jedhan barbaachisummaan wal waraansa qabbaneessuu baay'ee ifa gooneerra akkasumas ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Antony Blinken kanarratti yeroo dubbatan dhageessaniitu jedhan. Waa'illi koo kan kaawunsilii nageenya biyyoolessaarraas waa'ee kanarratti ka dubbatan dhageessaniitu kanaaf kan isaan jedhan bira darbee waan hin jedhuun qabu jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan White House kun. Seeratumtoonni Ameerikaa kanneen waa'ee ardii Afrikaa beekan haalli jiru salphaa mitii jedhu. Kibxata kaleessaa miseensi koree hariiroo alaa fi seenetiin Delaware ka ta'an senatar Chris Coons raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammallee karaan jeequmsa kan gara xumuraatti geessuu hin jiru jedhee abdiin kutadhu garuu waan baay'ee
dhugaa ta'ee fi qophaa'uu qabnu Sudaan waraana siviilotaa ka biyya keessaa hunda hirmaachisetti seenuu akka maltu hubachuudha jedhaniiru. Tigraay keessatti manneen barnootaa waggaa 3 oliif erga cufamanii booda caamsaa 1 bara 2023 banamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu biiroon barnoota naannoo sanaa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo barnoota Tigraay Kiroos Gu'uush har'a Maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yeroo Itoophiyaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsi ture dhaabbileen barnootaa barbadaa'u manneen barnootaa cufamuu barnoota irratti dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessise haga ammaatti guutummaatti hin dandamanne rakkoo jiru sammeessee jedhaniiru. Guutummaa naannoo sanaa keessatti barattoonni gara miliyoona 2.4tti tilmaamaman manneen barnootaa daa'immanii akkasumas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammataatti akka galmaa'an himaniiru. Lakkoofsi kun daa'imman reefuu umriin isaanii barnoota jalqabuuf ga'e ka dabalatu ta'uun ibsameera. Dhaabileen mirga namoomaas naannoo waldhabdee miidhame kana keessatti daa'imman gara mana barumsaatti akka deebi'aniif carraaqqii cimaan akka taasifamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu jalqaba torban kanaarra bulchiinsa naannoo Affaar handaara magaalaa Awaashitti dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuuf 2 madeessuu qondaaltonni naannoo sanaa ibsanii jiru. Obbo Nuuruu Elamaatti gaafatama waajjira milishaa magaalaa Awaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhataan naannoo sana keessa soosoo shanee qofaa jedhan waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa walfakkaataa naannoo sanatti bara darbe raawwate jedhamuun himatamee ture. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan idil addunyaa obbo Odaa Tarbii waa'ee himannaa kanaa gaafatamanii akkas jedhan. Jalqaba naannoo Affaar keessa haleellaan nuun gaggeessan hin jiru. Wanti naannoo sanatti nu fidu hin jiru. Dhimmi uummatii Affaar waan nu ilaallatu miti. Wanta achitti ta'e wanta nuni gadi fageenyaan beeknus hin jiru. Walumaa galatti kuni lolumadha. Akka nutti fakkaatutti waljibee wanti achitti uumameeni quba nutti qabaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma achisa geessus hin qabu. Pireezidansii tokko hin qabnu jechuun danda'a. Ittaanaa Piroofeesara Siisaay Awgichoo, Piroofeesar Maaraguu Bibayyin, Dooktar Masarat Warquu Tasfaayee Waldamaariyaamiif kanneen biroos dabalatee manni murtii Finfinnee jiru poolisiin qorannaatti dabalaa akka gaggeessuuf guyyoota 8 kenneefii jira. Abukaatoolee isaanii keessaa tokko Salamoon Gazaany raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manni murtichaa ka poolisiin gaafate guyyootatti dabalaa 14 fudhatama dhabsiisee jira. Jalqaba baatii kanarratti gamtaan humna nagaa eegumsaaf tika nageenyaa Itoophiyaa hayyoota namoota miidiyaaf aktivistoota naannoo Amaaraaf kanneen biroo keessatti aangawoota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuudhaaf qophaa'aa turan jechuun himatee jira. Gara oduutti aanutti ceenummoo Waashingtan barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutereshiif qondaaltota olaanoo dhaabbatichaa biroo basaastee gabaasa jedhu irratti tokkummaan mootummoota himannaa sirnaa Ameerikaa irratti dhiheessee jira. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dijaarik kibxata kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gabaasa dhiyeenya kana ba'e kan Guuteresii fi aangawoonni dhaabbatichaa biroo quunnamtii qaban Ameerikaan hordofaa jirti jedhu laalchisee Ameerikaaf yaaddoo keenya ifatti ibsineerra jedhan. Tokkummaan mootummootaa wiixata darbe galgala karaa ergamaa Yuunaayitid Isteetsi ka dhaabbaticha keessa jiraniin xalayaa ergeera jedhanii hanga kibxata kaleessaa waaree boodaatti deebiin akka hin ergamin dubbatan. Gochoonni akkanaa dirqama Ameerikaan chaartara tokkummaa mootummootaa fi waliigaltee mirgaa fi bilisummaa dhaabbatichaa keessatti tarreeffame waliin kan waliin simanne ta'uu ifa gooneerraa jedhan Dijaarik. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi qabiyyee galmeelee miliqan kanaarratti yaadan kennine. Gabaasni yeroo dhiyoo kan wiixata darbe gaazexaan Washington Postiin maxxanfame Guuteres baatii guraandhala bara 2023 imala gara Itoophiyaa kaabaatti saganteeffataniif gaaffii dhiyeessan ministeerri dantaalaa Itoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaatiin mufachuu isaanii garuu walgahii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Itoophiyaatti imaluu isaanii ibsee jira. Guuteres imala kanaan Finfinnee dhaqaniyyuu gara Itoophiyaa kaabaatti hin imalin hafan jedheera. Oduun har'aaf jenne. Itoophiyaa Abiy Ahmed naqamteetti qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaarraa dhufan wajjin har'a ganama mari'atanii jiru. Muummichi ministeeraa uummanni nagaa mirkaneessee akka fuula isaa gara misoomaatti naannessu hubachiisuu isaanii lee gabaasameera. Abiy Ahmed hidhattoonni har'aa jalqabee nagaan seenuu danda'u jechuu isaaniiti kan himame.
garee riphxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo ammaan dura dhimma kanarratti gaafatame bakka qaamni walabaa jirutti marii nagaa adeemsisuudhaaf qophii ta'uusaa kan ibsee ture yoo ta'u gama muummicha ministeeraan kan ilaalchisee wanti ibsameen jiru Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa har'aa ganama magaalaa Naqamteetti argamuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa afran irraa argaman waliin marii taasisanii jiru. Muummichi ministeera Abiyyi pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa Taaggasa Caafoo fi aangawoota mootummaa naannoo federaalaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalaa Naqamteetti argamuu isaanii sabaa himaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Muummeen ministeeraa qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin marii taasisaniin baatii darbe keessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan riphxee loltoota Oromiyaa keessatti argaman waliin karaa nagaatiin mari'achuudhaaf tattaaffii taasisaa turuu isaanii erga ibsaniin booda ji'oota muraasa keessatti Naqamteetti argamuun marii uummata wajjin adeemsisan. Namoota galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti argamanii marii kana irratti hirmaatan keessaa rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti argamu haaluma waraanni kaaba biyyattii keessatti ture ittiin furameen furmaata argatu jechuun gaafatanii jiru. Bilchinni isin abbichuun ilma abbaa gadaa keenyaa Dr. Abiyyi Ahmed muummichi ministeera keenyaa bilchinni isin waraana sameen irratti dhaabattanii ilaaltanii raawwattan sun Oromiyaa irrattis gad dhufee Oromiyaa irrattis dabaltanii bilchina kana keessa baatanii nagaaf tasgabbiin nu uumamee waraanni nurraa dhaabatee qamadiin amma jalqabe kun bal'inaan akka itti fufuu dandeenyu. Warshaan sukkaaraa rakkoo nageenyaarraan kan ka'e amma eegame yookaan immoo hamma dura hojjetaa jiru hojjetaa jiru. Nageenya naannoo sanarratti ajandaa nu godhatanii irratti akka nu hojjetan. Muummichi ministeeraas yommuu deebii kennan akkas jedhan. Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kaan nama yaaddessee yaadu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u. Baay'eeti waggaa sadii filannoon uummata Wallaggaa uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef daandii hojjetamu hundaafsinaa. Daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoota taatu Oromoof qabsooftu yoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu. Muummichi ministeeraa Abiyyi kana haa jedhan malee mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti shororkeessaadha jechuudhaan kan labse waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin marii nagaadhaaf qophii ta'uu isaa ibsuudhaan mariin nagaa kun qaama sadaffaa fi walaba ta'een akka adeemsifamu irra deddeebiidhaan gaafataa turuu isaa ibsee hanga ammaatti garuu adeemsi marii nagaa jalqabame akka hin jirre ibsaa turee jira. Namoota marii magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hirmaatan keessaa obbo Malkaamuu Bultii isaan tokko gaaffiiwwan uummataan gaafataman jedhanii fi deebii muummicha ministeeraan kennaman jedhan irratti waan jedhan qabu. Uummanni kan inni gaafate bal'inaan gaaffii misoomaaf gaaffii nageenyaati. Akka Wallaggaatti uummanni Wallaggaa uummata seenaa gaarii qabu, uummata aadaa qabuu fi uummata keessummaa kamiinuu kabaju ta'uu kan jedhu miiraan hojiinis gaaffiinis argisiisee jira. Kanaanis gaaffii inni gaafate misoomni bal'inaan godinaalee Wallaggaa keessatti misoomni bal'aan kan hin turre ta'uusaa fi kanarratti illee xiyyeeffannoo akka isaan kennan. Akkasumas nageenyi godinaalee Wallaggaa arfan keessa kan jiru keessumaatii karaa daangaa Amaaraatiin finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Wallaggaa buqqisaa akka jiru. Haaluma kanaanis Oromoo keessaas ta'ee abbaa shaniinis uummata irratti miidhaa geessisaa kan jiru ta'uu fi tokkummaan waliigala akka Oromootti akka barbaachisuuf tokkummaa Oromoo cimsuu fi maalitti hojjetamaa jira kan jedhu gaaffiin kan ka'eef jechuudha. Deebii maalii kennan isaan? Isaanis deebii isaan laatanii egaan biyya kana keessatti yeroo ammaa rakkoowwan ijaarraa hedduuf turan uummanni Oromootti qabsaa akka ture qabsoo sanaanis immoo jijjiiramni dhufee bu'aa qabsoo uummata Oromoo akka ta'e dhimma nageenyaan kan wal qabatu garuu uummanni Oromoo hundumtuu tokkummaadhaan nageenya kan kabachiisuu danda'u nama dhuunfaarraa ka'e waan ta'eef uummannis nageenya bukkee dhaabatee nageenya isaa akka kabachiifatu kaasanii jiru akkasumallee warroonni daangaarraa darbanii jiraniifis immoo olaantummaan seeraa kabajamuu akka danda'u sanaa olis kan akka Oromootti yaadaan wal dhabee kanneen bosona jiranillee kan yaaddi garaagara ta'e hundumtuu gara tokkotti dhufee tokkummaa uumnee balballi keenya banaa ta'e akka mootummaatti waliin araaramnee tokkummaan hojjechuu hin dandeenya waan jedhu kaasanii uummannis akka kana bukkee dhaabatu akka deeggaruu ibsaniif jiru. Namni biraan waltajjii kanarraa qooda fudhachuu isaanii bilbilaan nutti himan obbo Biraatuu Taaddasee gama isaaniitiin hojii dhabdummaan wal qabatees gaaffiin muummicha ministeeraatiif ka'eeraa jedhu. Gaaffii hojii dhabdummaa irratti kan hojjechuu dandeenyu keessumaa warshaaleen garaagaraa jalqabamanii kan hafan jalqabanii amma ammaatti kan hin xumuramin jiran jiraachuu isaaniiti kan uummanni kaasaa ture. Asirratti hojiin akka naannootti hojjetamuu qabu, hojiin akka magaalaa Naqamteetti hojjetamuu qabu, akka aanaaleettis akka godinaattis hojjetamuu qabu hojjetamee rakkoo hojii dhabdummaa kana maqsuudhaaf
gaaffiin nageenya jalqaba furmaata argachuu qaba kan jedhudha jechuudha kan isaan kaasanii. Kanaaf immoo gaaffii nageenyaa kana irratti rakkoo nageenya keessumaa daandiin iddootti jalqabetti iddootti dhaabbatetu jira. Rakkoo kana furuudhaaf waan isin amma rakkoo hojii dhabdummaa kaasaa jirtan kana furmaata kennuudhaaf isinis keessatti hirmaattanii nageenya lixa Oromiyaa kana mirkaneessuu qabnaadha jechuudha kan isaan dhumarratti yaada kennanii. Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa garaagaraa keessatti gama tokkoon gurmuuleen riphxee loltootaa shanii jechuudhaan waamaman haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffatee ni raawwatu akkasumas aangawoota mootummaa fi gaggeessitoota dhaabbilee garaagaraa ni ajjeesu jechuudhaan jiraattotaa fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman keessaa kanaan dura ibsaa turanii jiru. Ajajootni waraanaa gurmuu riphxee loltoota kanneenii garuu namoota nagaa meeshaa hin hidhanne hin ajjeesnu haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffates hin raawwannu jechuudhaan haalaa turanii jiru. Gama biraatiin aangawootni mootummaaf jiraattotni naannichaa humnootni finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman haleellaa akka raawwatan ibsaa turanis dhalattootni Amaaraa naannoo sana jiraatan garuu yeroo haleellaa ofirraa ittisnu finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan waamamna jedhanii ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Waggoota afran darban caalaniif rakkoon nageenyaa uumame jiraattota irratti yaaddoo uumuunsaa kan itti fufe ta'uu kanaan dura gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa